Ashama harka fuune jirraa jirtu jenne hordoftoota fi jaalattoota chaanaalii Milkoo Orootuubi nagaan keenya bakka jirtanitti isiniif abaayatu. Egaan ammoo qabannee kan isiniif dhiyaanne barreeffama gabaabaa obbo Baqqalaa Garbaa fuula FB isaanii irratti maxxansan sagaletti isiniif jijjiiree akkasiin isiniif dhiyeessaa na hordofaan affeerraa kooti. Barreeffama gabaabaa dubbiin ifa ta'ee jira jedhu Baqqalaa Garbaatiin. Dubbiin ifa ta'ee jira, qabsoon butameera, mirga qabna jennee tikfannu of harkaan qabnu, reeffa ilmaan keenyaa lakkaa'uu ebelufaa hidhamanii jiru jennee gabaasnee fixuu sadarkaan dandeenyu irra hin jirru. Mana keenyatti nutti roorrifamaa jira. Maatii keenya tikfachuu, du'aa fi reebicha irraa oolfachuu hin dandeenye. Qabeenyi keenya saamamuu irraa hin oolle, tuffatamuun keenya hin hafne. Qe'ee keenyatti orma taane, obsii keenya sodaa fakkaateera. Dhugaadhas ijoolleen hiyyeessaa nuti mirgi isaaniif falminuuf kaayyoo ormaa bakkaan ga'uuf gara jabinaan saba ofii irratti bobba'anii jiru. Haalli nuti keessa jirru isa gaafa qabsoo diddaa gabrummaa jalqabneeti gadi ta'ee jira. Kun itti fufuu hin qabu. Yoo itti fufe hangaardhaa geenyuu boru gahuu akka hin dandeenye beekuu qabna. Oromoon haalli akka kanatti akka itti fufamu barbaadu hin jira jedhee hin amanu. Kanaaf qabsoo haala keessa jirruun wal gitu atattamaan eegaluun barbaachisaadha. Dursaa namuu waan isarraa eegamu beekuu fi qooda ofii bahuun barbaachisaa. Haaluma kanaan tokko jennee mee waan qabxii fakkaatu tokko isiniif kaa'a. Tokko, yeroo ammaa kana sabboontotaa fi sabboonummaa Oromoo cabsanii daangaa Oromiyaa diiganii sirna nafxanyaa deebisanii ijaaruuf duulli kallattii hundaan jalqabamuu isaa Oromoon marti hubachuu qaba. Lama, oolee haa bulu malee Oromoonni biltsiginnaa keessa jiran kanneen olaantummaa nafxanyaa fudhachuuf qophiin taane haleellan kan isaanii hin oolle tahuu beekanii yeroodhaan ummata isaanii araarfatanii qabsoo isaa bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Ajajoonni fi qondaaltonni humna addaa Oromiyaa fi poolisiin Oromiyaa warri amma ajaja kennuudhaan saba ofii ajjeesisaa fi doorsisaa jirtan ergama keessan eega xumurtaniin booda ormi akka isinumatti deebi'u tasumaa dagachuu hin qabdan. Kanaaf yeroodhaan qalbii keessanitti deebi'aatii saba keessan bira dhaabbadha. Afur, miseensonni poolisii fi humna addaa Oromiyaas ergamtoota ormarraa ajaja fudhattanii saba miidhamaa keessaa baatanii ofii deebitanii borkeessa jiraattan dararuu fi ajjeesuu akka dhaabdan dhaamsa keenya dabarfanna. Shan, qeerroo fi qarreen Oromoo bakka hundatti argamtu akkuma kaleessa mirga saba keetiif wareegama qaalii kaffalaa turte har'as duula sirna dulloomaa deebisanii sitti fe'uuf geggeeffamaa jiru jalaa dhaabbachuuf muuxannoo qabsoo karaa nagaa armaan dura kuufattetti fayyadamtee qolachuuf qophaa'i. Jaha, dargaggoonni Oromoo qaama kamiinuu seeran ala yoo waamaman, yoo rukutaman, yoo salphifaman akka aadaa Oromootti itti birmachuun irraa buusuun wajjin aarsaa kafaluun barbaachisaadha. Salphinni tokko salphina hundaati. Torba, qotee bulaan akka kamiittuyuu argamu humna nageenya naannoo isaa qubatee jiruuf qallaba akka safaru yoo gaafatamte tasuma kennuu hin qabu. Sadde, hojjettoonni mootummaa fi beektonni naannoo jiraatanitti dhiittaa mirga namummaa, ajjechaa, reebichaa fi hidhaa humnoota adda addaan geggeeffamu suur-sagaleedhaan barreeffamaan ragaa qabattanii gabaasuudhaan qooda keessan akka baatan dhaamna. Sagal, dhaabbilee amantaa fi ogeeyyiin fayyaa barsiisaa amantii fi ogummaa keessatti cichuudhaan ragaalee namoota du'anii fi balaan irra gahee gara keessan dhufe sirnaan akka qabatan isin beeksifna. 10, abbootii gadaa fi jaarsoliin biyyaa
dhiibbaa qaama kamiifiyyuu osoo hin jilbeeffatin dhugaadhaa fi qajeelummaadhaan kan dogongore gorsitanii kan dabe qajeelchuudhaan saba keessan tiksuudhaan imaanaa keessan akka eegdan isin yaadachiifna. Barri jallinaa ni raawwata horaa bulaa jechuudhaan barruu isaanii guyyoota lamaan dura kan nuuf dhiyeessan obbo Baqqalaa Garbaa dura ta'an paartii Kaani ni gafini maali yeroo badhaatu magariisa daache gaafa kijaalala amba firaa baata meelufa lufa gara laafetti.